Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoowwan waayitaawaa irraa qabadhee dhiyaadheera oduu waliin Anaagaa Jimaati. Hanga dhumaatti nu hordofaa. Mataawwan odeeffannoo keenya irraan yaadannoo ajjeechaa Artiist Eebbisaa Addunyaa, du'aaf ajjeechaa Oromiyaa keessaa fi dhimma fonqolcha mootummaa Gaaboon keessaan wajwaachuu bulchaa biyyattii duraanii dabalatee kaanis qixeeffanneerraa haga dhumaatti nu waliin turaa jenna. Seenaaf laalaan hagayya 30 duutii Eebbisaa Addunyaa irraa hawaasa Oromoo hedduun yaadatamaa jira. Guyyaan irraa yaadannoo ajjeechaa weellisaa Eebbisaa Addunyaa waggaa 27ffaa isaati. Hawaasni Oromoo fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun marartoo qabaniif ibsataa jiru. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa hagayya 30 bara 1996 humnoota waraanaa mootummaa Itiyoophiyaan mana jiraatu keessaa qabamee ajjeefame. Erga ajjeefamees reeffi isaa xiqa wayyaaneen konkolaataatti hidhamee lafarra goyotamuu isaatu eerama. Walleewwan siyaasaa leellisa adda bilisummaa Oromoon dabaalaman haalaan weellisuun kan beekamu weellisaan kun artii Oromoo keessatti gumaacha fakkaataa hin qabne lafa kaa'ee darbeera. Walleewwan har'allee gurra namaa keessaa mi'aa qaban kanneen dhaggeeffachuun isaa haalaan namatti tolan hedduu hojjeteera. Sirboota siyaasaa alatti weelluu jaalalaa hedduus dalageera. Weellisaan kun dhaloota qubee har'aa fi abaa'oo gidduutti riqicha guddaa ta'ee walitti fiduun gahee irraa eegamu bahateera. Dargaggoonni har'aa wallee isaa dhaggeeffataa guddatan biyya ofii Oromiyaa jaallachuu dhaaba uummata ofii kan ta'e abaa'oo dhaadessuuf sirboonni Eebbisaa qooda jabaa bahateera. Weellisaa Eebbisaa Addunyaa gaafa seenaan isaa ka'u waa'een abaa'oo sammuu namaatti kan dhufu mararteef jaalallee eenyummaa ofiif qaban hangam akka ta'u tilmaamuuf nama hin dandeessisa. Har'a hagayya 30 waggaa 27ffaa wareegamuu weellisaa kanaa yoo yaadatamu miira aarii fi xiiqiin ta'uu namooti hedduun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii ibsataa jiru. Oduu itti aanuun Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo akkasuma Wallagga Ba'aa Kiiramuu keessatti humnoonni Amaaraa qonnaan bulaa Oromoo ajjeesuun himame. Faannoon Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti qonnaan bulaa Oromoo osoo inni loon tiksataa jiru ajjeesuu gabaasni argame kun ifoomseera. Qonnaan bulaan Oromoo humnoota Amaaraa kanaan ajjeefamuun himame obbo Dhaabaa Gumjoo kan jedhaman ta'uunis gabaasichi caqaseera. Yeroo ajjeechaa kana raawwatan milishoonni kun marii bulchiinsa aanaa Horroo caasaa Oromoo fi Amaaraa jedhee walitti qabee isaan mariisisaa ture irraa osoo galanii ture jedhan. Aanaan Horroo godina sana keessa bulchiinsa godinaatti aantee jirti. Naannoo Amaaraa waliinis waliin daangensitu kan jedhu gabaasichi garuu bulchiinsi naannoo lamaanii waliin ta'uun aanaa kanatti saba Amaaraa ta'an guutummaan hidhachiisuun Oromoota naannoo sanaa irratti yeroo garaagaraatti lola bansiisuun ajjeechaa raawwatu. Hawaasni Oromoo naannichaa humnoota hidhannoo qaban kan mootummaan deeggaru kanaan akka malee hubamaa jiraachuu gabaasichi mirkaneesseera. Gabaasuma wal fakkaatuun godina Wallagga Ba'aatti haleellaa hidhattoonni faannoo tibbana raawwataniin namoonni 5 ajjeefamanii 2 madaa'uun himameera. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu ganda caffee guddinaa jedhamu keessatti kan raawwate ajjeechaan kun hidhattoonni naannoo Amaaraa faannoo jedhanii of waaman torbee darbe keessa haleellaa raawwatanii namoonni 5 ajjeefamuu fi 2 madaa'uu jiraattonni himanii. Hawaasni akka himataa jirutti haleellaan tibbanaa kun humnoota garee faannoo aanicha keessa socho'aa jiranii raawwatamus cimsee akeekeera. Weerara faannoo kanaan magaalota aanichaa tokko guutummaatti humnoota faannootiin qabatamuunis gabaasichi eeree jira. Oduutti aanee jiruun ajjeechaa itti fufiinsa daangaa dhabeen Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti tibbana barattoonni eebbifamanii maatiitti galan waraana mootummaan ajjeefamuu himame. Ijaan argaa dargaggeessaa jibbaa kan jiru bulchiinsi mootummaa Itiyoophiyaa caasaan PP dargaggoota ol adeemoo kanneen barnoota irra jiraniif baratanii eebbifamanii maatiitti galan ajjeesuu hojii guyyuu taasifachuun cimsee itti fufuu isaa himame. Haala kanaan tibbanaa dargaggoon Yoosef Jaatoo Danuu jedhamu kanaan dura Debre Maarqos Yuunivarsiitiitti barataa seeraa ta'ee utuu jiruu rakkoo duraan uumamaniif addaan kutee Rift Vaalii Naqamteetti barnoota akkaawuntiingii and faayinaansii xumuree eebbifamee maatiitti galee jiru humnoota mootummaan ajjeefamuun himameera. Akkasuma Addisuu kan jedhamu Asoosaa irratti barnoota fayyaa barataa kan jiru dabalataan Bulaa Danuu amantee Wasiilli Yoosef barnoota xumuree naannoo sanaa hojii dhuunfaa hojjetaa jiraataa kan jiru Qellem Wallaggaa Gidaamii Abootee bakka jedhamutti tibbana ajjeefamuun eeramee jira. Loltoonni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo fi Midaaqanyitti namoota nagaa ajjeesuun himameera. Hirmaannaa siyaasaa kam keessaayyuu qooda kan hin qabne hawaasni Oromoo nagaan Shawaa Lixaa, Midaaqanyii fi Ambootti loltoota mootummaan ajjeefamaa akka jiran gabaasichi eereera. Hawaasa nagaa ajjeesuu qofa osoo hin taane ajjeesanii ka'anii qabeenyaa uummataa saamuun loltoota mootummaa inumaa hammaataa jiraachuu uummanni komataa jira.
guyyaa kaleessaa jechuun akka 29 bara 2023 aanaa Amboo ganda Ganjii Gooroo Horee bakka addaa Akaalee jedhamutti dargaggoota 2 ajjeesuun maanguddoo tokko rasaasaan rukutuu jiraattonni bakkichaa odeeffannoo nuun ga'aniiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa Amboo ganda Dikii buufatee jiru ganama suubiin ba'uun ganda Gooroo Horee kanatti bobba'an kan jiru gabaasichi. Mana namootaa seenuun sakattaa gochaa turus maddeen himaniiru. Yeroo sakattaa taasisan kanatti dargaggoota 2 iddoo isaan rafaa jiranii mana maatii isaanii keessaa gadi baasuun ajjeesuu maddi kun ibseera. Dargaggoowwan ajjeefaman kunneen Kafanaa Dheeressaa nama umurii 22 ta'uu fi Abarraa Dirribaa kan jedhaman ta'us gabaasi kun akeekeera. Michuuwwan koo addunyaa mara irra jirtan naaf iyyaa akka jedhe pirezidaantii Gaaboonii. Humni waraanaa Gaaboon bulchiinsa mootummaa biyya bulchutti xumura gochuun ofii aangoo qabachuusaa karaa TV biyyattii beeksise. Waan filannoon gaafa sanbata darbee Gaaboonitti gaggeeffames fudhatama akka hin qabne beeksise. Pirezidaantii Alii Boongoo aangoorraa humna waraanaa biyyattiin kaafamuun isaanii aangoo biyyattii waggaa 53f maatiidhaan itti wal jijjiiran bulchaa turanitti dhuma godheera. Fonqolcha mootummaa kana booda yeroo dheeraaf osoo hin dubbatin kan turanii fi eessa akka jiran sirriitti kan hin beekamne pirezidaantii Alii Boongoo bakka jiran irraa dubbii kana dubbataniiru. Ani pirezidaantii Gaaboon Alii Boongooti. Michuuwwan keenya addunyaarra jiran maraaf ergaa dhaamuun qaba. Nuuf iyyaa. Maatiin koo fi ilmi koo bakka ta'e jirra. Ani mana jireenyaa koo keessan jira. Ammaaf mana jireenyaa koo keessan jira. Homtuu wanti haaraa raawwatamaa hin jiru. Wantan gochuu qabu garuu hin beeku jechuun aanga'aan kun dubbateera. Fonqolcha mootummaa kana hordofuun jeneraalli waraanaa biyyattii pirezidaantii Alii Boongoon soorama bahaniiru jechuun ibse. Jeneraalli eegduu pirezidaantichaa Biraayis Oligihuu Niguhaayimaa jedhamu hoogganaan Gaaboon soorama bahan akkuma lammii Gaaboon kamittuu mirga isaanii hundatti gargaaramaa jira jechuun gaazexaa Faransaay Le Monde jedhamutti dubbataniiru. Egaa gabaasni Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa har'a qabannee jirru kana fakkaata. Qophiilee keenya biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.